Hello everyone, nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtanitti isin qaqqabu. Isin jalaa bareen ture viidiyoo har'aa keessatti akkaataa ittiin CV birrii keenya fayyadamnu isinitti agarsiisa. Namoota baay'eedhaaf odeeffannoon kun haaraadha. Namoota baay'eettis akkaataan ittiin daandii kana sirreeffatan jalaa dhokatee kan jirudha. Hin gaafatu deebiin argatanii garuu CV birrii pilaasii akkamitti fayyadamna? CV birrii pilaasii akkamitti fayyadamna? Faayidaan isaa hoo maali? Jedhee gaaffii kan isinitti ta'u. Akkuma beekamu hojjettoonni mootummaa karaa baankii akkuma baankiiwwan garaa garaarraa qarshii liqeeffatan karaa Commercial Bank of Ethiopia qarshii liqeeffachuun hin danda'amu moo hin danda'amu kan jedhu irraa qabatamaa isaa isin biraan hangaa jechuudha. Jalqabaa wanti isin gochuu qabdan manni hojii isin keessa hojjettan baankii daldala Itoophiyaa wajjin walii galtee mallatteessuu qaba jechuudha. Hojjettoonni kamiyyuu mana hojii keessa hojjetan irraa walii galtee argachuu qabu jechaadha. Innis karaa CV birrii waaleetii mindaan ji'aan isin argattan yoo isiniif kan galu ta'e tajaajila liqii baankichi kennu argachuu dandeessu jechaadha. Innis akkamitti danda'ama kan jedhu viidiyoo kana keessatti ilaalla. Kanaaf jalqabaa lakkoofsa bilbilaa ittiin CV birrii waaleetii keessan banattan sana galchitu. Achi booda yookaan ashaaraa yookaan piinii keessan lakkoofsa icciitii keessan galchitu jechaadha. Kana yommuu gootan daataan keessan banaa ta'uu qaba. Intarneetii qabaachuu qabdu. Appilikeeshinichi internet based waan ta'eef intarneetiidhaan hojjeta. Sana booda loogiin gootanii gara keessaa seentu jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa argatti galchitanii kun akkoo ashaaraa na gaafatee jira. Ashaaraa quba kootiin nan kenna. Sana booda login authentication jedha. Piinii yookaan lakkoofsa icciitii sana nan galchaa jechuudha. Lakkoofsa icciitii yommuu galchu kun akka kanatti redirect gochaa jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan na seensisee jira jechuudha. Sana booda gara gadii kanaa CV bajjee kan jirtu jirti. Kunoo bakka kana iddoo kana CV bajjee kan jirtu jirti. Isheen itti mare kana gara gadii al tokko nan tuqaa. Sana booda gara keessaa na fudhatee jira jechuudha. Ordinary kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf micro saving keessa save money and earn 7% interest dha. Qarshii qusachuu barbaanna ta'e dhala persentii 7 arganna jechuudha. Isas gara keessaa seenne yoo laallee kunoo akka kanatti tartiiba gashee jira jechuudha. Ordinary account kana jechuun minimum depositiin qarshii tokkorraa jalqabaa interest yookaan dhalli nuti qarshii qusanne irraa argannu persentii 7 dha. Fakkeenyaaf yoo qarshii 100 qusanne qarshii 7 gaafa ji'a bu'aa nuu ta'a jechuudha. Yoo qarshii 100 qusanne ta'e gaafa ji'a qarshii 7 nuu ta'a. Sanadha jechuudha. Isheenis ishee kana interestiin. Minimum depositiin akka qarshii Itoophiyaa birrii qarshii tokko jedha. Maximum deposit jechuun immoo 25,000 al tokkotti 25,000 galii gochuu dandeenya jechuudha. Duuba deebine waan jiru yoo laalle kunoo as keessa micro loan kan jettu jirti iddoo itti mare kana. Micro loan kan jettu kun ishee ittiin tajaajila liqii argannudha jechuudha. Liqii jechuudha. Liqii xixiqqaa asiin argannaa jechuudha. Asirratti egaa mindaan kan ji'a walakkaa fakkeenyaaf mindaan ji'a walakkaa argachuudhaaf credit limitiin 500 jalqabee amma 100,000 fi 50,000 ETB dha jedha. Kabiraan achirratti namni qarshii ji'a walakkaatti amma ani qarshii 4,581 fi saantima 50 liqeeffachuu nan danda'a jechuudha. Mindaa ji'a walakkaa jechuudha. Yoo guyyaan kaffaltii keenyaa darbe peenaalitii qaba. Peenaalitiin sun persentii 3 jechuudha. Yoo guyyaa dabarsine qarshii 100 irratti qarshii 3 daballeetu peenaalitii yookaan adabbii wajjin gashina jechuudha. Mindaan ji'a walakkaa kuni yookaan bultii 14 kuni interest rate isaa persentii 3 ji'a guyyoota 14 keessatti amma deebi'utti qarshii 100 irratti qarshii 3 daballeetu galchina jechuudha. Akkuma sanaan baay'ifachaa deemtu. Kabiraan gaafa fandii goonu fii qaba. Isheen immoo persentii tokkodha jira. Number of installment yeroo inni itti deebi'u ji'a tokko keessattidha jira. Kunoo ji'a tokko keessa deebi'utu irra jiraata jechuudha.
Akkuma kanaan kan ji'a tokkollee jira. Kan ji'a tokko qarshii 9,163 liqeeffadhu naan jechaa jira. Peenaalitii innis persentii 3 qaba. Interest reetiin isaa amma egaa asitti persentii 8 ta'edha jechuudha. Akkasumas gaafa fandii goonu persentii tokko. Kabiraan number of installmentii yeroo itti deebi'u mindaan ji'a tokko ji'a 3 keessatti deebi'a jechuudha. Asirratti yeroo lammaffaadhaaf ji'a 2 kan turu mindaa ji'a 2 liqeeffachuuf iddoo kana qarshii daangaa 18,326 ETB jedha. Peenaalitii qaba. Yoo guyyaa jedhame irra dabarsine peenaalitii persentii 3, interest reetiin isaa persentii 14. Kabiraan fandii gaafa goonu persentii 1 nurraa jita. Number of installment ji'a ja'a keessatti deebi'na jechuudha. Kun immoo mindaa ji'a 2ti. Kabiraan sadaffaa irratti isheen kun mindaa ji'a 3 liqeeffachuu fi limiitiin keenya 27,489 ETB'dha. Peenaalitii yookaan adabbii yeroo kaffaltii yoo dabarsine adabbii inni qabu persentii 3. Dhalli ji'oota kan iddootti dhalu yookaan interest reetiin persentii 17. Kabiraan fandii gaafa goonu persentii 1 nuti edaama jechuudha. Yeroon deebi'u isaati ji'a 9 jechuudha. Ji'oota 9 keessatti mindaa ji'a 3 ofirraa yoo liqeeffanne amma immoo ji'a 9 keessa kaffallee ofirraa xumura jechuudha. Kabiraan mindaa ji'a 4 akkamitti argannaadha. Kan ji'a 4 ishee kanadha. Credit limitiin 500 kaasee hanga 1,150 ETB'dha. Daangaan liqii keenyaa 36,652 ETB'dha. Kabiraan peenaalitii qaba. Yeroo kaffaltii keenya dabarsinee jennaan peenaalitii persentii 3 dirqama kaffalama jechuudha. Kabiraan interest rate jira. Asirratti egaa mindaa ji'a 4 gaafa liqeeffattan wanti isin beekuu qabdan guddaadha jechuudha. Interest ratein persentii 20 ta'a jechuudha. Persentii 20 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni qarshii 100 yoo liqeeffate 100 yoo liqeeffate baay'isu 20 jedhee yeroo 100 yoo jedhe in argata jechuudha. In argata maaliif kuni 20 dhufti jechuudha. Qarshii 100 qarshii 20 nu gaafata jechuudha. Interestiin isaa kanadha. Liqeeffachuu barbaaddote egaa amma qarshii 36 kana utuun liqeeffachuu barbaade bakka kana gara gadi kana proceed kan jettu jirti. Proceed kan jettu kana osooni tuqee na dabarsa jechuudha. Sana booddee apply kan jettu kana iddoo kana apply kan jettu ishee kana jechuudha. Niin tuqnaa jechuudha. Apply ishee jettu kana yoo tuqne qarshii yookaan ammauntii galchaa jedhaa jira. Kunoo iddoo kana 4 months salary loan jedhaa jira. Loan 4 months salary loan kan jettu kun kan ji'a 4 liqeeffamu jechaa jira. Kanaaf 36,652 kana liqeeffachuu barbaanna yoo ta'e iddoo kana next kan jedhu kana jira jechuudha. Next kan jedhu kana ergan tuqee next gaafa jedhu redirect godhee banaa jira jechuudha. Sana booda gara keessaatti erga fudhatee booda redirect godhee manni banutti ennaa jechuudha. Sana booddee proceed kan jettu kana nan tuqa jechuudha. Proceed kan jettu erga apply kan jettu tuqa. Fakkeenyaaf waan sistemni kun kaalkuleetii godhee kaayirraan kan hafe waan biraa daballee qarshii nuyi liqeeffachuu dandeenyu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf inni amma 36,652 ture amma osoon 50,000 jedhee hin dida jechuudha. Hin dida. Akkuma argaa jirtan your request exceeds your limit jedhee jira. Gaaffiin keessan daangaa kaa'ame ol darbee jira jechuu isaati. Kanaaf amma osoon 36,000 isa sistemni kaalkuleetii godhee kaa'e galchee garuu kunoo akkuma argaa jirtan fudhatee jira jechuudha. Amma egaa 36,652 kana next gochuu nan danda'a jechuudha kun. Sana booddee validate godhi jechaa jira. Akkuma amma isinitti himee ture persentiin 20 kun asitti kaalkuleetii ta'ee jira jechuudha. Limit amount isheen jettuun amma isin liqeeffachuu dandeessan isee kanadha. 36,652 ETB'dha jedhee jira. Loan request kan jedhu immoo gaafii liqaa argachuu wajjin wal qabata. Due date guyyaa itti deebi'ee kaffalamu jechuudha. 2027 gaafa ji'a 4ffaa gaafa guyyaa 24
ofirraa fixu jedhee kaa'ee jira. Facilitation fee kunoo interest nuyi jechaa turre ishee kana jechuudha. 7,330 fi saantiba 4 ETB jechuudha. Disaster response fund fee isheen jettu kun immoo meeqa taati? 366.52 taati jechuudha. Persentiin tokkoon 36,652 kun persentii tokko gaafa keessaa baafnu 366 fi saantima 52 ETB Itoophiyaan birrii taati jechuudha. Number of installment kan jedhu immoo yeroo inni itti deebi'ee kanfalamu 12 ji'a 12 jechuudha. 12 months kan jettudha jechuudha. Kanaaf validate otoo hin godhe akka kanadha jechuudha. Validate goonaan piini keenya nu gaafata sana booda qarshiin keenya gara akkaawuntii keenyaatti darbaa jechuudha. Akka kanatti qarshii keessan argachuullee liqeeffachuus deebistanii galchuus ni dandeessu. Gaaffiin namoota baay'aatiin deebii argateera jedhee yaada. Namoonni baay'een gaaffii kanaaf deebii barbaadanii dhabaa turanii kaan dhalli isaa hangamii, dhalli isaa meeqadha, interestiin isaa meeqadhanii gaaffiidhaan nu rakkisaa turaniiru. Har'a egaa waan qabatamaa waan ofii kootiin mirkaneeffadhee isiniin biraan ga'ee jira. Odeeffannoo kana fakkaatu argachuudhaaf viidiyoo kana like, share, subscribe gochaa maatii chaanalii keenya ta'a jechuun barbaada. An kan isinii wajjin ture an Indaalii Addaamuti. Viidiyoo kan biraan amma walitti deemutti nagaan naaf tura. Ciao.